Haati warraa gooticha Maammoo Mazammir magaalaa Amboo keessa akka jiraataniin dhage. Anis haadha warraa gooticha kana dubbisuun qaba jechuun mana isaanii yaafadheen achiin ba'e. Gaafan achi ga'us akka Oromoo duriitti ooyisanii na keessummeessan. Haadha warraa gootichaa Maammoo Mazammir aadde Abbabech Galataa faanas erga wal agarree nagaa hawaa wal gaafannee takka teenyeen boodas wanta mana isaanii deemeef gaaffiiwwan muraasa gaggaafachuun jalqabe. Gaaffiin koo jalqabaas akkas kan jedhu ture. Gooticha Oromoo Maammoo Mazammir faana bara kam wal bartan, iddoo kamitti wal bartan, bara meeqas bultii dhaabbattan, akkasumas waggaa meeqa waliin jiraattan jedheen waa'ee gaa'ela isaanii irratti gaaffii tokko tokko gaafadhe. Isaanis gabaabsanii magaalaa Finfinneetti akka wal baraniif walumaa galas erga wal fuudhanii booda waggaa 10 walii wajjin akka jiraatan naaf ibsaniiru. Waggaa 10 keessattis mucaa tokko akka walii wajjin godhatan natti himanii. Mucaan kunis Kabbadaa Maammoo Mazammir jedhama. Kabbadaa Maammoo Mazammir yeroo ammaa kana Yuunivarsiitii Haacaaluu Hundeessaa keessaa hojjetaa akka ta'es natti himaniiru. Dabalataanis Maammoon mucaa kan biraa dubartii biraaraallee akka qabu natti himaniiru. Mucaan kunis yeroo ammaa kana biyya Dubaayii yookaan biyya Arabaa keessa akka jiraatu natti himaniiru. Walumaa gala Maammoon ijoollee 2 akka qabullee naaf ibsaniiru. Anis gaaffiin kottaanu akkamitti magaalaa Finfinneetti baatanii magaalaa Amboo keessa jiraachuu jalqabdan jedhee gaafadheen ture. Isaanis akkas jechuun naaf ibsanii. Maammoon yeroo lubbuun turetti leenjii waraanarra gaafa ture dandeettii addaa agarsiisuudhaan xiyyaararraa yaanxilaadhaan bu'uudhaan dandeettiiwwan addaa waan agarsiiseef mootummaan bara sanaa konkolaataa badhaasee akka ture natti himanii. Garuu Maammoon himata sobaatiin himatamee firdiin du'aatti murtaa'ee erga fannifamee wareegamee booda humni shiftaa bara sanaa konkolaataa Maammoon badhaafames nu jalaa saamanii nus lubbuu keenyaaf yaaddoofne anis dhumarratti Ambootti galii lafa bitadhee Amboo jiraachuu jalqabee naan jedhanii. Walumaa gala seenaan haadha warraa gooticha Maammoo Mazammir irraa qoradhee fi kanaan dura seenaan dubbiseerraa akka armaan gaditti seenaan gooticha Maammoo Mazammir gabaabsee dhiyeesseera. Maammoo Mazammir godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee magaalaa Gudaritti abbaa isaa Mazammir Abtee Doorii fi haadha isaa Uumee Gurmeessaa Nagoo irraa bara 1929 dhalate. Maammoon warroomes abbaa ijoollee 2 ta'uus danda'ee ture. Warri isaa hubannoon barnootaaf qaban cimaa waan tureef sadarkaa tokkoffaa magaalaa Ambootti erga baratee xumuree booda isatti aanu hordofuuf magaalaa Finfinnee mana barnootaa Tafarii Mokonnon Durii kolleejjii teeknikaaf ogummaa Inxooxxoo ammatti waamamu seenuun barnoota isaas hordofaa ture. Leenjii barsiisummaatiif barattoonni ciccimoon sadarkaa 2ffaarraa wayita filataman Maammoonis qormaata calalii darbee barsiisummaaf kolleejjii leenjii barsiisotaa Hararitti kennamutti makamuun baratee barsiisummaan leenji'ee tajaajiluu jalqabe. Loltuu ta'uufis fedhii guddaa qabas waan tureef akkaadaamii leenjii loltummaa Harar seenee leenjii kennamaa ture qabxii olaanaa galmeessisuu isaatiin barsiisaa ta'ee akka hojjetuuf mindeeffamees ture. Tiyaatira Oromoos jalqabaas barreessee kan gumaache Maammoo Mazammir. Maammoon barsiisaa akkaadaamii leenjii loltummaa Hararitti wayita barsiisu cimina hojii isaarraa kan ka'e dhibbaalaa ta'uun maalummaa loltummaas dhandhamateera. Hojii isaatiinis cimaa waan tureef taayitaa kolonelummaa hamma miseensa raayyaa keessa turetti gonfateera. Hojii isaatiin nama cimaa ta'uu isaatiin akkaadaamichi carraa barnootaa qalamaa kennee fi Yuunivarsiitii Finfinneetti seeraan digirii jalqabaa bara 1954 eebbifameera. Miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa ta'uun seenaan Oromoo akka ifa ba'u afaan Oromoo akka addabaabayitti dubbatamu aadaan ummatichaas akka odaaf akka qilxuutti akka dagaaguuf ciminaan afaan guuttatee onneen barsiisaa ture. Maammoo Mazammir osoo barnootaaf mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee jiru Oromoota waliin gurmaa'uun waldaa Maccaaf Tuulamaa jalatti mirga uummata Oromoo kabachiisuuf sochii jalqabuun akka danda'amu odeeffannoo argate. Yeroo kanarraa jalqabees barattoota mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee turan warreen waldaa Maccaaf Tuulamaatti makaman keessaa Maammoo Mazammir isaan gafaat jechuun ni danda'ama. Maammoo Mazammir hanga murtoon du'aatti murtaa'ee fannifamanitti sochii guddaa fi bu'a qabeessa ta'e seenaa uummata Oromoo keessatti raawwatee akka darbe miseensonni waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa turan kanneen amma lubbuun jiran kabajaa fi jaalala guddaadhaan ragaa ba'uufi. Maammoo Mazammir bara jireenya isaa harka caalu kitaaba seenaaf siyaasaa dubbisaa akka dabarsee fi uummata Oromoo cunqursaa jala jiruuf sagalee ta'uudhaan waltajjii garaagaraa irratti falmii ciccimoo taasisaa akka ture michuun isaa obbo Tasfaayee Digaagaa ragaa ba'u. Seenaa Oromoo qorachuu nama jaallatu eenyummaa isaatiin nama boonuu fi mataa isaa ol qabatee nama deemus ture. Haalli Maammoo yaaddoo kan itti ta'e mootummaan Haayile Sillaasee hordoftuutti ramachiisee ragaa sobaatiin balleessummaa itti murteessisee magaalaa Finfinneetti akka fannifamus ta'e. Morma isaattis wadaroo kaa'uuf kan ajajame Oromoo ture. Namichi garuu marartoorraa kan ka'e harki urgufamnaan Maammoon ofitti yaamee gurratti ususaa ati gocha kana raawwachuu diddis anaaf duuti naftuu
atis ajajamtee ajaja diddaa jirtaatii duuti siifis qophaa'eera. Kanaaf qooda lubbuu nama hedduu dhumu funyucha mormona kaayee jedhee namicha jajjabeessee fannifame. Waa'een uummata Oromoo fi Oromummaa akka lafaa ka'u kan hin feene mootummaan Haayile Sillaasee himata dharaa gurraandhala 10 bara 1960 uummata Sinimaa Ampiirii keessatti walitti qabaman irratti boombii darbatee namoota hedduu irratti miidhaa geessiseera jedhamuun himatamee gurraandhala 28 1962 murtoon du'aa itti murtaa'ee himata dharaa ragaan qabneen himatamee bara 1969 mana hidhaa Alambaqqaanyi keessatti fannifame. Wayita fannifamuuf wadaroo morma isaa seenee rarraafamee miilli waan irra dhaabbatee qabachuuf wixxifatutti yaadaa fi jechisaa xumuraa akka dubbatuuf eeyyamamee fi jennaan Maammoon akkas jedhe. Dhiigni kiyya ulfina uummata Oromoof aarsaan kan kaffalame malee dhiiga tasa dhangala'ees miti. Dhiiga kiyyaa fi dhiigni Oromoota hedduu fuuldurattis dhangala'uun Oromoon mirga isaa kabachiisuun isaa hin oolu. Ani gidiraa kamuu isin irratti hin raawwanne. Uummanni Itoophiyaa boruu bilisa ba'ee ofiin of bulchaa. Qaanii tokko malees afaan isaatiin dubbatee seenaa isaa barreeffata. Murtoon isin irratti ragaa sobaatiin fudhattan ooltee hin bultu. Harka mootii keessan Haayile Sillaasee fi harka xuraawaa keessan keessa dhiigni kiyyaaf hawaasa cunqurfamaa irriba isiniif hin laattu. Bilisa ba'uuf iyyuu kana ani ija kiyyaan arguu baadhus isin irratti waan raawwatamuuf isin garuu ni argitu. Galoon qabsoo cunqurfamtootaa boruus hin nyaatti kan harka keessaniis argadha jedhee raajii dubbatee yoo isaan abaaru isaan fannisiisuuf abbootiin taayitaa ta'anii xiqqoosaa turan aaranii iyyuun kan irra dhaabbatee jala akka fuudhamuuf jala deemtota isaaniitiif ajaja dabarsaniim. Wadaroo morma Maammoof uumamte kokkee keessa seentee afur akka hin baafanneef dhiphistee lubbuu keessaa baasteem. Oromoonni bara sanaas qabsoo Oromoo fiixaan ba'uu dadhabeef yaadda'anii gaddaniis waaqa isaan uumetti mufatan. Seenaan gooticha Maammoo Mazammir har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Kana subscribe gochuunis nu hordofuu hin dagatinaa. Nagaatti.